Pireezidaantii fi ittaanaan mana murtii waliigalaa aangoo gadhiisuun haaraan muudaman. Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Aadde Ma'aazaa Ashannaafi fi ittaanaa isaanii Dr. Salamoon Araddaa fedha isaaniin aangoo gadhiisanii bakka isaanii ammoo namni haaraan muudaman. Waggoottan arfan darbaniif pireezidaantummaan mana murtichaa hoogganaa kan turan Aadde Ma'aazaan fedha isaaniin aangoo gadhiisuu hordofee bakka isaanii pireezidaantii haaraa muudamaniiru. Aangawoonni lamaan kunniin si'a tokkotti aangoo gadhiisuun sababbiin isaan maal akka ta'e ilaalchisee ammatti waan jedhame hin jiru. Pireezidaantii fi ittaanaan pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa aangoo gadhiisuu hordofee obbo Tewoodiroos Mirat pireezidaantii mana murtichaa gochuun manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii har'aa Amajjii 17 bara 2023 taa'een muudeera. Yaa'ii kanaan manni maree bakka bu'oota uummataa Aadde Ababaa Ambiyaalaa si'aantuu pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa akka ta'aniif yaada dhihaateen sagalee guutuun akka raggaasise miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Pireezidaantii fi ittaanaan pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa haaraan muudaman har'a paarlaamaatti dhiyaachuun waadaa galaniiru. Aadde Ma'aazaa Ashannaafi bara 2018 yeroo muummicha ministeera Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufan pireezidaantii mana murtii waliigalaa ta'uun muudaman. Akkasumas abbaa alangaa mana murtii olaanaa ta'uunis tajaajilaniiru. Ittaanuunis waldaa abbootii alangaa dubartoota Itoophiyaa hundeessuun dubartoonni deeggarsa seeraa bilisaa akka argatan hojjetaa turan. Bakka Aadde Ma'aazaa Ashannaafi bu'uun pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa ta'uun har'a kan muudaman obbo Tewoodiroos Mirat ammoo ogeessa seeraati. Obbo Salamoon Araddaa bara 2022 keessa mana murtii jibbaata dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti abbaa seeraa ta'anii akka tajaajilamanii filamuun isaanii ni yaadatama. Badhaasni kun afaan Oromoofillee waan guddaadha. Guutuu Abarraa. Weellisaa Guutuu Abarraa badhaasa Afrimaa dilbata darbe Senegaal magaalaa Daakaaritti geggeeffame irratti sirba isaa deemii jedhuun mo'ate. Weellisaa Guutuu Abarraa sirba isaa deemii jedhuun badhaasa Afrimaa All African Music Award ramaddii Best African Jazz Group of the Year jedhuun mo'ate. Sirbi keenya deemii jedhu sadarkaa Afrikaatti badhaasa Afrimaa All African Music Award mo'atee jira. Dhaabbanni guddaan hagas ga'uudhaaf qaqqee beekamtii akkasii yoo sii kennu gammachuu guddaa sii kenna. Ani baay'ee gammadeera jechuun BBC Afaan Oromootti himeera. Sirbi bara 2022 keessa bahe deemii jedhu kun jaalatamummaa guddaa kan argate yoo ta'u ramaddii muuziqaa jaaz keessatti ramadama. Guutuun sirba isaa kana rukuttaa yookiin riitimii kamisee fi walloo walitti makuun viidiyoo isaa ammoo kan karrayyuu midhaaksuun hojjete. Sirba kana qindeessuun kan hojjetee fi nagargaarte miiraa haadha warraa kooti. Akka sirbatti akka halluu godhatu kan gootee fi hojjettee as baaste isheedha jedha weellisaa Guutuu Abarraa. Rogeessi miidiyaa Mohaammed Saanii Itoophiyaatti hidhamuun isaa himame. Miidiyaa hawaasaa irratti dhimmoota siyaasaa fi hawaasummaa irratti kan dubbatuu fi Abbaa Giddii jedhamuun kan beekamu Mohaammed Saanii Itoophiyaatti hidhamuu isaa maddeen himan. Abbaan Giddii gamtaa Emireetota Arabaa kan jiraatu yoo ta'u, dhibbana sirna gaa'ilaaf gara biyyaa imaluu isaattu himama. Bakka dhaloota isaa Jimmatti guyyoota lama dura poolisoonni keessummoota sirna gaa'ilaa isaa irratti hirmaachuuf dhaqan hidhuun kan himan maddeen Abbaan Giddii yeroo ammaa kana Finfinneetti hidhamee akka jiru garuu manni hidhaan itti hidhamee akka hin beekamne maddeen himan. Namoota biyyoota garaagaraa irraa biyyatti deebi'an hidhuun Itoophiyaa keessatti baratamaa dhufee jira. Inni mirga daa'immaniif falmu Save the Children Itoophiyaatti sababa hongeetiin daa'imman miiliyoona 4tti siqan beela hamaaf saaxilamanii jiru jedhe. Dhaabbanni namoonni miiliyoona 12 ta'an gargaarsa akka fedhan ibsuun namoonni 500,000 ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu ibsee jira. Sababa waraanaa jijjiirama qilleensaa hanqina roobaatiif namoonni miiliyoona 22.6 ta'an beelaaf saaxilamuu kan ibse Save the Children hanqina nyaataa madaalamaatiin dararamaa jiru jedhe. Itoophiyaan addunyaa irraa rakkoo miidhaa nyaataa hamaa keessa jiraachuu kan eere dhaabbatichi gaanfa Afrikaatti namoonni walakkaa ol ta'an rakkoo miidhaa nyaataa keessa akka jiran ibsee jira. Itoophiyaatti dhuma bara 2021 hamma caamsaa bara 2022 beeladoonni miiliyoona 3.5 du'uu fi miiliyoona 25 ol ammoo balaaf saaxilamuu waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hongeen biyyattii mudate waraana kutaalee biyyattii kanneen akka Oromiyaa, Tigraay, Affaarii fi bakkee birootti adeemsifamuu waliin uummata biyyattii akka jabaa miidhee jira jedha.